Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota TV Risaalaa akkam jirtu nagayaa. Har'aan tana sagantaa addaa isiniif qabannee dhiyaannee jira. Sagantaa har'aan tana wajjin keessummeessaan Ana Jibaarootii akkasumas illee Waa'ee Wazir Jawaarii. Qophii keenya kan har'aan tanaa sagantaa waa'ee Ustaaz Ahmadiin Jabal xiyyeeffata. Akkuma beekamu Ustaaz Ahmadiin Jabal eega hidhaman waggoota dheeraadhaaf lakkaawwataa jiranii. Haaluma saniin eega hidhaman keessa mudannoon isaa mudate hoo maali? Haalli isaa amma keessa jiru maali? Mana hidhaa keessatti akkasumas illee wallaansa dhabaan odoo dhibamaa jiranii rakkoon adda addaa akka irra gahaa jiru. Waa'ee kana laalchisee gadi fageenyaan qophii kana isiniif dhiyeessinee keessummoota adda addaa wajjin haga dhuma keenyaatti nu hordofaa. Jazakumullahu khairan. Ini galatoomii inshallah keessummaan ada kamulen online ra jiran fakada enyu kabdaran ni daawwata gara Nairobi ni sindeebisa asmaani Nairobi ra Sheikh Anwar akkuma beektanitti nama rabbii laaffisee fi ummata afaan Oromoo dubbatu bakka addunyaa irra jiran hundatti ilmi warra isaa laaffiseef akkasumatti haala isaanii mijaa'uun gara qilleensaatiin ummata kana waan rabbii isaa laaffisee barsiisaa jiru akkasumatti illee walleessaa Ustaaz Anas isaa wajjin argamanii मैं शेख अनवार मेसरा ही ने गला मैं वाहे उस्ताद अहमदीन जबल खाना एरोडेरा डा फकोर दफाजिब तू अकुबान कबा मैं वाहे हनरा माल बेता माल हाला कम कैसे जिरा والله إذا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله يا أحمدين جبل جتشون نما قرتي دين كناف ادو غرتي دين كناف غما چرتكو ورغرتي سلا ماذا قدمت لدينك ورجع مرأة ورغرتي دين كناف ادو غرتي لفيراتكو نمملي غرتي سينا مسلموتا غرتي بيتينيا جي اكادا اسانتا نميو غرتي واي احمد غرانجرا احمد بن ابراهيم الغازي رايغلي سينا هدو نما غرتي امتا خينيا خنا بري سراتكو waan gartee muslimni gartee biyyateenya akkaataatti gartee isaan itti baruu qaban akkaataa itti gartee isaan beekuu qaban waa hedduurraa gartee nama barreessee nama hedduu gartee maashaallah rabbi gartee beekumsa ajaa'ibaa rabbi kanneef haa ta'u immoo duuba amma gartee akka malee akka gartee akka dhukkubee jiru san agarraa wallahi hedduu dhukkubsatee jira tanaafuu inshaallah duuba nuti gartee namayyuu bikka jiru gartee du'aa'ee akka godhuuf namayyuu gartee waa'ee isaa kana fokus irra godhee gartee ka irra jabaatee namu du'aa'ee godhuuf gartee hedduu hawwinaa tanaafuu Ahmadiin Jabal jechuun wallahi nama hedduu gartee garaa nama nyaata walaakin miidiyaan gartee isa kana irraa dubbachuu dhabuun isa hedduu gartee garaa nama nyaataa jechuudha tanaafuu inshaallah rabbi gartee rabbi haa fayyisu jennaa rabbi gartee umriillee haa dheereessu rabbi gartee mana hidhaa kanarraa illee rabbi haa baasu jenna inshaallah أكسي جزاك الله. قلتهم شيخ نوار مي أستاذ أنس واي أستاذ أحمدين جبل الجسي ولا لوان كوبايس تكبدا مي واي زاهنا مين شداس تكنو رأي nasidas ni nadal kawi صون نشدار رسني بمكان wanjat رسني أيه رسني قاعدين دي غير إيه sagaleen xiyyatum beeyta yoon sagaluma irra isin xaajina shiitu masanu jibitan booda sagalee warra waa baasuu keessaa sagalee namtuu sagalee xiyya giseetti naasu waan isi keessa jirtu dhaggeeffanna sagalee itti dhaggeeffannu ayyee uumaan duraa warra been irra isin xaajisha wajjillee suuta jalaa qabeen wajjinu jee inshallah isaas ta'ee namnummaan oromoodhaaf waan ajaa'ibaa hojjechuu ture beeyta sheekotii teenya galanni isaanii kun ni badee dhaggeeffannee waliin deebina hundaaf inshallah أيه ما شاء الله خيرا أيه أيه أبشر namni lammiidha wangari hambise sheekotii teenya durii kaasee hangaarra asaaniin garre fakkeen dhokachuu hin qabdu seenaan falmeessan sheekonni keenyaayin Ahmadiin Jabal yaadadha gootichaan qabne fakkeenya mana hidhaa keessa taa'eef taa'ee seenaa biyya teenyaayin kitaabamne kabarreesse lammii isaa if barsiise akka sirnii dhufaa dabran abbootii teenya gabroomse
أكنو بارين تجم ترى دبرات نبيسة خامبوي خانو ربه ندوجر نبوشيسة كتاب صبر قدس بركان دي جاسي بيسة يواز برتيت يا منتا واشف نقل بيس يواز برتيت يا منتا ومسلم نقل بيسة خالبات نباسس وجوانا مشيخا يونو وليم بين الأمي تمين يوتنو بيخاي asuma gabaabsinee mee inshallah waa'ee Ahmadiin Jabal kana Ahmadiin Jabal jechuun nama gootaa fi akkasumas jeenaa akkasumas beekaa Oromoon qabdu keessaa nama tokko akka sabaattis ta'ee akka amantiittis nama ni qabnannee ittiin dhaadannu keessaa Ahmadiin Jabal nama tokko garuu haa ta'u akka jabeenya isaatii fi akkaataa inni nu shoora guddaa taphachuu jirutti nu biraa qooda guddaa hin qabu. Namni tokko jan yoo danda'e galata namaa ni galchaa yoo dadhabe afaaniin illee taatu galata namaa ni galchaa jan nuti waan biraatiin galchuu fi si afaaniin illee galata isaa dubbannee galchuu fi dadhabne. Ahmadiin Jabal shoorri inni amantiif haa ta'u sabaaf taphatee yoo kalaallu taate namni tokko illee biyya teenya keessatti namni qixa isaa keessaa warreen waa barreessan kun shoorri isaan taphatan shoora akkaan guddaadhaati. Gabrummaa bara dhibbaaf nurra turte bara dhibba meeqaaf nurra turte kitaabaan barreessee lafa kaa'e rabbi nurraa guutu gabrummaa tana osoo har'a nuti gabrummaa keessaa baane dhaloonni nu booda dhufu gabroomuu keenya tarii hin beeku fata. Ahmadiin Jabal ammoo akka gabroomaadhaa durirraa nuti gabroomnee sirna hundaan dhiitamnee nyaadamnee akka hin taane haala akka nuti as dhufne namni dhaloonni ganaa dhufulleen akka baratu kitaaba barreessee lafa kaa'e nutummaan kasilaa gabroomaa jiru kunu sa'a doonuu gabrummaan teenyaaree amatti durumarraa gabroomaa as geenye waan jiru akkamitti akka keessaa baanullee nama nu barsiisedha. Nama saba isaatiif akkaan kuuqamu fi amantii isaatiif keessaa akkaan kuuqamudha. Walaakin wanni inni yeroo sanii fidameef amantiilee haa taatu hangasumaaf hedduu seenaan isaatu waliin kaatu maqaan isaan dubbatamu miidiyaalee silaalammiin teenya yookaan Oromoonni qabdi jaamee beekamu kana irratti hedduu maqaan isaa ol ka'ee hin dubbatamu. Namoota biraatis laallee isaas gizee laallee hedduu takka gadda guddaa nu dhageema. Gadda guddaa nu dhageema. jechuun Ustaad Ahmadiin Jabal horee keessa ture horee tana duuba hedduu gartee beekta inni ummata muslimaa kanaaf hedduu tattaaffii guddoo godha. Ummanni kun akka gartee dukkana isaan keessa jiran kana waan irra turan ummata kana gartee ummanni muslimaa kun akkaataa gartee isaan keessa turan waan isaan irra turan hedduu gartee wanni inni barreessu ture. Kutaa gartee biyya teenya tana keessa biitee kutaa adda addaa biyya teenya tana keessa haala jiru kana kulli akkaataatti gartee Minilik irraa eegali waa hedduu barreesse. Duuba Ahmadiin Jabal jechuun ammaas hedduu nama gartee barnoota duniyaa kanaas hedduu qajeelloo qabu barnoota diini isaallee gartee amantii isaa hedduu jabeesse. Haa ta'u duuba gartee inni isaanii wajjis ni jira warra koomitee kana inni hedduu duuba wanni gartee irratti xiyyeeffatu waa gartee barreessu waan barreessu kanarratti ummanni muslimaa kun waan silaa gartee godhu waan isaan tahan takka takkatti gartee iccitii hedduu baasa. Maaliif ennaa kitaaba isaa dubbifnee kan inni gartee afaan Amaaraatiin barreessee yoo ati dubbiftee waan ajaa'ibaa irraa agarta waan takkaan dhagayin waan ajaa'ibaa waa'ee muslimaa laalchisee jechuudha. Kanaafuu Ahmadiin Jabal jechuun wallahi nama ajaa'ibaati nama hedduu gartee seenaan gartee muslimummaa tana keessattis hawaasa keessattis nama gartee kuma Ustaad Anas jee nama dhokate kanaafuu inshallah rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa kana
akka gartee rabbal izzati wal jalaal isa kanaas fayyisee nu baasullee gartee rabbi kadhanne inshallah. Amma waa'ee kiyya wazir Jawhar yeroo jalqabaa fi muslim uummanni Itoophiyaa keessatti irraa eegalee gadi salaan gad dhaabbate namni itti gaafatamaa risalaa fudhatee waan adda addaa hojjetaa ture ammallee gadi fageenyaan namni waa'ee Ahmadiin Jabal quba qabu keessaa tokko si. Mee waa'ee Ustaaz Ahmadiin Jabal kana kam ilaaltaati? Allahi bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبارو غلطومي سيمنا في فيديو غلطومي إن شاء الله. اسموني كجلين غلطومي شيخ أمالي في أستاذ إن شاء الله. والله أستاذ أحمد الدين جبل أنا قرتي أني أكخنا قرتي خنا ربي الله ومني خيني قرتي أكامن تتلي أكسبت اللي سلايك gift هدية يجو أنا كارو يتينياتي هدية خنا حواس أنا أكورو متكلي أكسلام متكلي خنا ربي أمة خنا خنا يروم خرجوا ما لنا دابتي جت شو تندسوا تيجي تحتي بالجيم مودنا نمني خوني نما أورو متي نما إسلامات جمال ما نيروروني ساعة كامن تتلي أكسبت اللي وني ركوني سرّي يفهمون كيسو خنا دروه إبني بيفهمني برا كمال ما في كل الوقت وربدورة أسوس وتشين أحباش بينسيني بيراميدوي مسيتي أو كتابة المسلمون كودا جام باسني تورن إسحاقي جالس إسوتاس لام أكمل لغاشيفي إسحاق شيء تجولي زاني برا كمال ما في كل كيس إنسان سنين ديدامني تورن بركوما مال بوتني أمانتينا ما خاصني أمانتينا غلطي مال بوتني جاني دبي أفهم بربادني ما كايو تيرامني so yeroo sanbara lama kuma lama fi kudhanitti muuvimentii takka sooshaal miidiyaa irratti yeroo duraatiif guruupiin uumamtee free our hero kajo maqaa Ahmadiin Jabalii fi Akmalii fi akkasuma isaa isheetu guruupiin uumamtee guyyaa afuriif sooshaal miidiyaan kun muuvimentii guddaa ture dhimma isaanii ilaaluu irratti hawaasni dammaqee so guyyaa afur mana hidhaa maakalaawwan eeggatu turan booda irra hidhaa keessaa bahan jalqaba jechuudha. سبودرا وتكاتي أمتك إيرا أمتك كارياتي سوتشي قرتي أحباش موتما قرتي لبنان راكيدي تركيا إيبا أواس رغون جلكمون إيجاسي أواسني خيني قرتي إيجا وليات وليك أبي مبيودا فيلنا هواساتين ملتولا قرتي أواسني خبك بوفتي صوت أنا جتة إيبا نساهم أحباش ترلي هيدمو أنا نمني بيهم مفكينا maakalaawwan turan roobshoomuu turan yeroo adda addaa sodaachifamuu turan dhimma amantii keenya wajjin wal qabatee kitaaba barreessuudhaan wal qabatee kanaaf dhimma amantii kana keessatti hedduu irra deemaa turte jechuudha. Gaariidha. Daawwattoota keenya wanni hubatuu qabnu yeroo jalqabaatiif muslimni Itoophiyaa keessatti mootummaa gabroonfataa Itoophiyaa kana kan takka shanitti nama ijaaree maatii mana tokko keessatti akka waliin mari'anne akka dhimma mootummaa kanaan dubbanne godhee nama sodaachisee waggaa dheeraadhaaf nama bulchuu ture sagantaa qopheessanii gabbahanii diddaa agarsiisuun fakkeenya sochii arraa biyya keessatti sabaasabalmoonni Itoophiyaa mootummaa kana dura dhaabbatan hundi godhaa jiraniif namni yeroo jalqabaatiif fakkeenya ta'e uummata Islaamaati. Kana waan nuti hundinuu umriidhaan irra geenyee argaa jirru jechuudha. Sochii laafaadhaa miti. Mee Ustaaz Anas qabsoon uummanni Islaamaa godhu jiru amma warra hidhame kana duuba gargaarsi isaan godhaa jiran gahaadha jettee yaadda? Wallahi akka taate beektaa qabsoon akka ibidda yookaan tusii yookaan sababa goggoydee qabatee akkasuma yeroo takkaaf kadhataa jetteetuma dhaabbatte keessaa eegaa qoreen fara barbaadde hawaasa muslimaa hangi silaa hidhame warreen islaamadiin hojii hidhaman yeroo isaan akka takkaa hidhaa jiranitti hanga tokkotti soosoo turte eegaa isaan baan booda Ahmadiinii fi namoota hanga tokko hafee isaan achumatti irraanfatamanii qabsoolleen ni dhaabbatte. Walaakin ammoo yeroo jalqabaatiif namnummaan silaa arraan tana qabsoon deemaa jirtuun fakkeenya namni irraa fudhatan baay'inaan isaani. Mallattooleen arraan tana ittiin dhaadachaadhaa ittiin waa'ee isaan ibsachaa sabni falmachaa jirutu hundinuu ta'e isaan gaafas gaffitanidha. Waa hunda keessattuu ati gaafasis ta'ee durirraa hoo as kaasi
hawaasni Oromoo Muslimaa warreen fakkeenyaa qabsoo keessatti namaaf ta'u malee nama laallatu miti nama namni irraa laallatee qabsoo irratti hawudha. Qabsoon duraanis sheekotuma teenyaan kanas dhufte sheekotiin teenya namni irraa laallatan Nabii Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkamitti akka isaan falmachaa turan isaan irraa baratanii sheekotiin nullee yoo falmanne gabrummaa tana firraa qofifna diin keenyaa fi duniyaan teenyalleen ol nuutaatee kan hamaa ta'anii jiran nawaanjuu ichirraa faamanii qabsoodha seenanii durirraahis sabaka kaasanii qabsoo sabaatis godhaadhaa warreen ture sheekotii teenyaa fakkeenyaa jeneraal Waaqoo Guutuu sheeka Jaarraa Abbaa Gadaa sheeka Shema Marrashaa kan qubee nuuqaa sheeka Bakrii Sabaloo warreen qubee irra carraaqaa turan sheeka Haaji Adam Saaddoo nama sheekaati Haaji Adam Jiloo nama sheekaati hedduun isaanii sheekotii warreen qabsoo Oromoo tana ta'a irraa abbaa dhabdee qubtatan warreen dhiibaadhaas fide isaanii arrallee biyya keessatti qabsoo warreen kaleessa eegalee sheekotuma teenya ta'arraan tana deemaa jiru tanallee jechuudha. Walaakin sababa isaan akka jiranitti hidhamuutiin hanga tokko ni laafte akkasumatti yeroo isaan hidhaa jiranitti illee haanuu bahanii jechuudhaan qabsoon hanga tokko godhamaa turte egaa ulamaa'onni yookaan ustaazonni keenya hangi tokko ba'an booda warreen hangaaf isaan irratti laaftee kuftee achi keessatti hafte jechuun gaa qabsoon tasabaatuun illee jalaan finiintee kaate firraanuu akka amantiitis ta'e akka sabaattis har lamaan gabroomaa jirra waan ta'eef qabsoon lachuutu walitti deebiteetuma firraa gabrummaa tanuma sabaatana yoo nurraa kaate hayyee taanillee baan kara tokko nurraa deebi'uu hin ooltu waan jiruuf qabsoon teenya harma tokko deebitee waliin deemaadhaa jirti rabbiin galmaan nuuf haa gahu muslimtoonni qabsoo keessatti nama laallatamuudha warreen hangafaa qabsoo saba keenyaatis ta'e amantiitis walumaanuu warreen as fidee bu'uuree sheekotii teenya jechuun ni dandeema arrallee akkasuma inshaallah ta'ala rabbiin خدويز دوي خجروز نجرا خيرا جرو نوباسه خدوي برامه تقوله خجرو نصري ربي نوفا غرسيسو لنا اتوافي نمدي دمي سغل خير خيسا مالف وريها بكون سغل مالف عدت هذه وري به اكم بهان وريها في اكم حفل جتي ياد وان وديفنا غافي بريد ورا استاذ احمد الدين اكو بكم أظني إذا ميرو سني في الدون ساني واي أمانتي في دمن أستاذ أحمد جبل أمانتي في سته سبابس نماي دميدا خن وان رجع بتندي أتكلم نودا أكمل يو جامع خطابني إسحاق خن نيجي خيال ستاي برئيسه في وني نيجي دورة دلقو توري في خنون تينو نورا كذا ورّين أمانتي كوبا في دمن أكمل جلوتو يرو هنگا تكوبودا إيجا هنگا تكوي دمن بودني بابا من إني نم نيجي خيساو تاي دلس جراغة akkuma beekamutti Ahmadiin Jabal beekaa seenaadhaati. Lammiin tun akkamitti akka gabroomaa turtee fi taarikhni lammii tana akkamitti akka dhokatee ture waan awwaalamee jiru tan nam tokkollee hin baasin taarikha bara meeqaantamii meeqaa akka isaan gubbaan utaalanii qalama gurraacha dibanii gubbaan utaalan hundaas baasee bara kana keessa lammiin akkana ta'aa turte bara akkanaa fi kanaa keessa waan akkanaa fi kanaa ture waan isaan awwaalan hunda nama jalaa baasee akka malee saaxileedha. Kitaaba isaa kana namni ilaalee wallaahi waan hedduu takka maal nama godhuudha akkuma beekamutti jechuudha. Kanaa fi kana kitaaba kun nuti dubbifnu isaan illee ni dubbisan waan nuti ilaallu isaan nu caala laalanii jechuudha. Kanarraa kan ka'u isaanis waan jarrabanii namni kun nama amantii qofaaf hidhame osoo hin taane nama sabaafis qabsaa'u jiru nama amantiifillee qabsaa'u jiruudha. Kanaafuu kun gabbaasuu hin ta'u waan jirurraa isa jala hambisanii warreen dhugumaan amantiidhaaf hidhame san eegaa hanga tokko sirreessan booda gabbaasanii isa maneedaa keessatti hambisan. Qabsoo isaatu qabsoo lama tan sabaatis tan amantiitis akkuma gabrummaan teenya gabrummaa sabaatii fi gabrummaa amantiidhaa taateen inni illee kan irra qabsaa'u ture gabrummaan lammiin isaa dhiibamaadha rurrifamaa qabeenya isaanii irra saamamtee dhiitamaa jirtu kun illee itti dhaga'ama waan kanallee ni barreessa akkasumas amantiidhaan dhuftulleen yeroo amantii musliimaa irratti dhiibbaan addaa gaggeeffamtee amantii biraa fidanii gubbacha aananii dhiibbaa irra godhan kun illee itti dhaga'ama waa lama wajjin wal qabatee qabsoon isaa waan deemtuuf isa jala hambisanii jara kan baasan kana akka nu baddutti kanuma jeetii yaadu. كيزين أستاذ أحمد الدين جبل مالي نتثاتي أستاذ زوز ورين دميشي ورينك أستاذ ياسين نوروفا ورينك أبو بكر فارا مالي نتثاتي قلتهم مجيبا ما أنتو جلس هيك لما جدا بيسديتم فايلة أستاذ أبو بكر جلس هيك لما جدا بيسديت قولي سب نساني سبا غراغرات أورومو جرا أمارات جرا تيغري خيسي جرا قرواجي جرا سبب دادا دم جدا مسديتن إنسان فايلا أستاذ أبو بكر جلس هيك كلمة ربنا so maal kuri mootummaa wayyaaniidha ummata kana gargar facaastuuf ummata gartee saba adda addaa qaamantiin walitti qabde kaayyoo tokkoof ejjennoo tokkoof sagalee takkaan waan takka falmaa jiran kana maal godhe isaanuma kanaa dura'u gabaasni nu gahaa ture ati maaltu siin jedhama Oromootii hojii dhaabbatta
maakalaa keessa yeroo jira kun jalqaba jechuudha yeroo ramadaana bara 2012 keessa maakalaa keessa adda hirii qoqqoodii san itti fayyadamee adda hirii achumatti ati Oromoo wajji maaltu si dhaabe ati nama Amaaraati ati nama Guraageti ati nama Tigreeti Tigreeti waa keessa jira Ustaad Jamaal Yasirraa nama Tigreeti ijoollee Addigiraati nama Tigreeti Ustaad jechuudha isaan hojii damee ture warra waggaa takka hidhamee dura bahirraa jechuudha Ustaad Jamaal Yasirraa jiru kun so isaan wakana jalqaba maakalaa gisee fidan dura ilaalcha siyaasaa keessa galchuudhaan ilaalcha sabummaa keessa galchuudhaan isaan kana adda addatti ati maaltu singee Oromoon waan biraatiif deembii ati maal gootaa isaa wajji qabsoomita Amaara bira dhaqee kan gosaan agartee sabni isaa Amaara taati bara Oromoo kaan buraa so information dhibbaa dhibbatti kana abbootu ture kanaan nu gootu jechuudha dhibbaan waan kana isa geessillee agartee waan kana rakkoo akkana irra gootu achumatti isaan sababaan gootu ture kaan ragaa irra bahaatitti Oromoodhaan isin baatanii kaan ragaa Oromoo irratti gartee saba addaa irra ragaa baasisee kaan biraa so garaagarummaa sabaa wajji walitti jalqaba taargeetummaa sabummaa irratti taargeetu godhee ture dura maal godhee waggaa takka eega hidhaman boodarra feezii duraa gisee gabbahan Dr. Kamal Galatoo Sheekh Tahir Abdul Qadir Sultan Amaan Eebbaa Hasan Ali Shurbaa Jamal Yasirraa Muhammad Sinjee so gruppii takka gartee Haji Ibrahim Tuufaa Sheekh Usmaan isa dhaloo isaa harka shamanna fakkaate keessa so haga takka nama kudhan boqota takka feezii dura hidharraa baasan gartee suni feezii durarra gallakkisa waggaa takka booda eega daraarran booda si galee Eskeepii lama darra dhufanii amata lamaffaa boodarra eenyu baasan Ustaad Yaasiin Nuuruu fi Muniir Hussein kana gabbaasan jechuudha ijoollee hanga 5-6 takka gartee so sadaffarratti Ustaad Abubakar fa'aa dhufe Kamil Shamsuu Badru Hussein Yaasiin Nuuruu Yaasiin Nuuruu isaan dura ba'e si galee eskeepii sadii boodarra afuraffarratti eenyu hambisan nama 4 ta'a nama 24 erga maqaasanii beektu warra bahee amma manigaa keessa jiru Ustaad Ahmadiin Jabal Ustaad Ahmad Mustafa Ustaad Muhammad Ahbaat Diki Khalid Ibrahim ijoollee afran ture jechuudha warra ijoolleen kun dura Oromoodha sabni isaanii adda adda sabni isaanii adda adda Ustaad Ahmadiin Jabal Oromoodha Ustaad Ahmad Mustafa ijoollee Finfinnee dhalatee sabni isaa Guraageedha Silxeedha Ustaad Muhammad Ahbaat Finfinnee dhalatee sabni isaa garuu Amaaraati Khalid Ibrahim sabay isa so far beeku dandeenya inni nama ijoollee qarsa dalagee ijoollee amata maal qarsa dalagee Finfinnee guddaa barbaadu gaarii bareeda mee warri midhaan ijoollee sababii adda adda inshallah ati jawaan maal salat inshallah maghrib azan Ramadan so azana booda walitti deebine warra bijee okay
شيخنا وارمي قافي المانسيف قبا أستاذ أنا سريف أنتنا خاسيت تري شيخوتين رومودا در كابسو إذا تمالك ورات برن مورينا كجاربا كدا ورينا كشف بكري سبلو كسمت اللي واقو وتفاجي مكان خاسيت تري ولما أني أمجر وخندري مالنا دميش هوار وانكنا نوبتشيز ولما أنا مجر تولين الدو قرتي واي خنرتي الدو قرتي يادو مجرتي مثلا يوفرت الشيخ محمد أمين كرودا إرادو بتكمله كتاب سا حدائق الروح والريحان الرجتي مجلة سغلا فارتي وانجي قبرما قرتي أمني خينيا قبرومي قبرما كقرتي فرعوني بني إسرائيل قبرهم سين تكاجي يوتا إراو درانيجي استباد لا نذير له إلا استباد فرعون لبني إسرائيل جي قبرما قرتي فكينيا كمني تقرتي فرعوني بني إسرائيل قبرهم سنيني تكاجي قبرما قرتي أرومون قبرهم مقادة يدو بتا يدو أينيو شيخ محمد أمين كرويجو كتاب سارتي أكسد دبسني جرا نمه هدو قرتي علماء أمان تناديس نم تقول لينو قرتي قبرما نمني قرتي فلنجرو بيه قبرما قد تقليو نمني هاي جونجرو ولكن مو آتو علماء هدون قرتي أمني قرتي مسلمة خن akka gartee hedduu miidhaan hedduun akka irra jirtu miidhaan muslimummaadis miidhaa sabummaadis ta gartee islaamummaadis hedduu jirti haal ta'u duuba ulamaa'iin ammaan tanaa irraa yoo itti fudhattee warri gartee Sheekh Amiin Karrootis irraa dubbatan ulamaa'iin amma jirtullee gartee cuftii akkuma gartee Ustaaz Anas jee kaayoon isaanii tanuma lennahu muslimummaa namni gartee muslimaa tokko akka malee gartee namni muslimaa akka rakkoo guddoo irra jiru beekamaadha kun. qabsoo dur ulamaa'eedhaan akka eegalamtee dhuftee fi kana reefu dubbannee turre sanirraa sheekallee maal jettaa irra ulamaa'in jiran kun qabsoo keessatti shoorri isaan taphachaa jiran maali yookaan maali jiran waan jugaafatte sheekonni keenya kaarraan tanaa itti hidhannee waan irraa barannu kan biyya teenyaaf beekumsaan jabanaadhaa jiran kun tokkolleen isaanii kan tumaminni jirattee yoo sheekotii dhiyoo tana barattee qubachaa jirtu tana taate malee hin jiru amma shaadamtuu laawoo fudhattee miilli isaa fayyaan qabu nama qaruuraa irratti hidhanii akka malee nis tumanii miila kana akka malee godhanidha. Aliyyi caatee yoo fudhattee abbaa naawidhaa kana nama ija dhorkanii osoo tumanii jechuudha. Sababuma gabrummaa tanaa wajjin wal qabatee darasoota nu dammeessitee akka isaan qabsoo godhan dammeessaa jirta waan jirurraa kan ka'e. Akkasumatti shaa'amma to'idhaa fudhattee nama yeroo dheertuu biyyarra ari'anii akka hundaa'uu godhuu turanidha. Yeroo torbaffaa gaangee jalattis nama hidhamee turedha shaa'amma to'idhaa jechuudha yeroo hunda waan kananii himaninu. Akkasumatti sheekonni keenya kanneen irraan tanaa biyya keessa majlisa garaa'isan kun biyya irraa bee biyyattiin deebiin hidhamee tumamee hidhaa irraa hin bahin warruma rabbiin obsa kanneen qofaa biyyatti hafee diin garaa'isaadhaa jira irra hedduun sheekon keenya gabrummaan irra jirtunis akka inni caljee taa'u nuti Islaamaan isaaniiti. Kanaaf namni Islaamaa nama Islaamaatis ta'e akkasuma keessaa ulamaa'onni keenya addunyaa qofaaf jiraachuu osoo hin taane akhiraa fi addunyaaf illee jiraatan.
خناف والربين فين الرئيس هدو يفسرن أكما الدنيا رجاري جالتنا آخر اللي جاري بربادة وانته بكتا كتا كاري ولالته إسانيو جين هدو ولنسمت إسانيو جين ولنسمت لا تأكم تانوانجو هلكني بويا يادر فني أولني يرفانجرن تانو ما تنجدو تكلمة جوجا مني وكامني تما عادادا قدالا جراچو جرن هدو نما خينيار بكس لا شادان دوسن عادات دو جرن شيكوني خينيا بكس لا شادان دوسن عادات دو جرن وسو بويا تقولي نما بريتي جنين وسو عادات مديمني عادين سن عادمتي خدولن عادات مدوارا جرن ربنا راغوتو شيكان كين أكافي بكرة بوتو كم تيسو جرمله أرلله كبسو نسان غدا جرن كبسو لافتو ميتي كبسو كانجب دوتي كبسو أكان ألفاتوت خرّو فايو لازمه أدلتي جبهة يخاو بكا متى تكبته الراورانو فاركي في دولفته لفا برسابي في مخدد داراي بوسونيسه أشي غيست ورانا برسل إنجفته شيء كبساو توريرو ندو برسينا سارتما سينا ساو دببته أكا إني ورانا موتما يرو سنجرو جين كبسو نيجابس غرو توري وانا ما جاب سيسولا نما إسام مرسنيني ربي سبحانه وتعالى أكما رسولا إجاكبه إسان جدون باسه غافا خان خيسان منامر سنكو چيسانيتي نما إسان جدون ربي باسه وانا جايبات شيكان كينيا دور الرئيس خاصي انقاراتي قبرون ما ورين هنجالن شيكو ديتين نمني قبرون ميو جراتي قبرون ما انتو شركي رئيسينو تك قرروا ودو شركي راتكتاتو ديركمني مدني جلم مشاكا كبني بلارا جرد هاتا ومري شيكوني خينيا بلتني متا تكانا ما كبتني بيخن تكانا ما سجودني جلبا كبتني بيخن هنگا دندني كخ سجودني ربنا ما متا كدين كبن نوان جوكنا سمو ساني تيمني جرد أكدبوا بكدبوا كام سمالي هنگارات اللي كبصور عيبوبتي هنجنة جابر شيكوني خينيا وامبريدا على نموذج تقدركم هني لما أنا مجلس تنام آخر مالي تني زبا في الدنيا خنرا دلس قدر كشان جيران جيفا ورياض وجراتي ده بيسان ما يسكن خوني إسقيا خنمانو ما تجتي يفهمون أقول تسلت يوم هذا شيء أما يرو تكتك يرو وصوم بيجروتي يرو ورابنو تيوي ورابنا أنا سكي شيف دول شيف خالي يرو ورابنو أمن تيفي واي سبات رالي وركب سيني ورابنا بيت تعالي لي المساني دي سجلت تين قد ديوان تيف خران هرّي دي مخور مساني سن واي إنكو كمني سباهم إن الدنيا دعما نموني الدنيا نونجن شيكوتي واي سياسة كيسين سن تو يسرين كنا مسماني كني نونجن بيتا شيكوتي سياسة كل بيتا شيكوتي سياسة سيرون كبدو واي آخرانو كبدن واي تويدا نورسو كبدن آخرانو هذا شيء تنسيرو ما هم كبدن جن وباسني ديميسا إساني كل رواني جيني تولي تكاجرا مالين جن قبرمان تيجنا ولا ماني سبان قبرمني بوتم ماني أمان دينين قبرمني خباز قبرمني أمان تيني مالين جيني توليوان سنمر رامفده Gowwa garin galtuuf dubbini amantiidha fi siyaasaanin waliin galtuu makkas jaaniin abaluufaanii janii qomiin irraa qabanii niinimaaf yoo dhageenii gabrummaan teenya waa lamaanii sabaan gabroomne guutummaaniin hobaas gabroomne amantiiniin irraa wayyaa sanaa sawanii ifumaa saree kuulanii nutiin kuulluu isaa wajjiinii balaa qabaa tanaa buusanii Ulige nungabrom sani ulelama wanuntumani takadini takasabani amantin se entu motumman se entu amantini tundugami khijibasani khakazjabu sarichasani haegu fi keisani baruniga qattisenani jenitin turebeita أصدقائي شرط نمرت إن شاء الله وأنت كقبتي تكترين دبتشو فيدو قافتكو فيسبوك رتي وان جان واي شيخ مامور رشادي في شيخ بكري سبالله في جنيتي شيكوتين أمان تناتو مالي فكي سانين تاني جان سيلة أما نمنكم بيتا وان شيخ بكري سبالله رب رحمة قدو في نما أولا مايدا نما قرتي ادو أجايباتي ادو ولا لو تنتي قرتي خطرة نما قبيل لفخاي أكسمتي شيخ مامور رشاد اللي رب رحمة قدو في أكسران ولكن وري أما أكس جوغن شيكوتي تنا ويتكس جان وما قبيل قبر فرتني وان شيكوتين جتتنا ماددن شيكوتي تنا وين فايدة إساني قبرتي شيكوتي تنا جل يا جان شيكوتي نما جبت نوتي شيكوتي تنا درانو جل يا وجب
sheekotiin tun ulamaa'idha indinne maaliif ennaani akka gartee waan amma sheekotiin amma jirtu tun waan kana waa'ee siyaasaa jedhan siyaasaa jechuun shari'aan islaamaa siyaasaa irraa dubbatti shari'aan islaamaa siyaasaa if dandeesse qabdi waa'ee Fir'auna Muusaa qofti namaaf geesse waa'ee Fir'aunaatii fi ta Muusaa qofti inni geesse Nabiyullah Muusaan gabrummaa dideeti ummata isaa sigalee laa ilaaha illallaa jalatti ummata isaa bilisoomse rabbii waan jeen Fir'aunaan Muusaadhaan deemiti bani Israa'el gabrummaa jalaa baasii jeen sigalee daawwattis ummata yaami gabrummaa jalaa baas idan duuba sheekotii yoo gartee waan jiru dubbattee sheekotii gizee isaan gartee waan isaan itti jiran dubbatanii waan biraa onni jaan waan biraa fudhachuun sheekotiin amma jirtu tun isaanin laallachuu qabdii jaaniiti dubbatan waan kan waan hedduu gartee garaa nama nyaata dibbee gartee tatee gizee siidha waan fudhattee gizee sheekotiin akka dubbatte immoo sheekotii olola irratti oofan akkasii jazaakumullah khair jazaa barakallahu fiikum kazan inshallah so sheekotii arralee fuuluma dura waan juutti ma warra kas jun nuti amantiin teenya nu fuura namni fuura wala jiraachuu danda'u sabni keenya illee qaama keenya qaamni kee si murame kuma jiraachuu hin dandeenye dhugaa isaan lachuu hin dandeenye inshallah jazakumullah khair jazaa خداسف الجنة سنا دكان في سلاباني نورك بإذا كفسفني كرجم تباري تبانني إساني بالخداسف الجنة سنا دكان في سلاباني عمري إساقوت خدام إسلاما دلنا بصم جنة أبدا قركما برقابكم سديني والشاء علماء ونساء حجة يوم إمامهما عمري إساقوت خدام إسلاما دلنا بصم جنة أبدا قركما برقابكم سديني والشاء علماء ونساء حجة يوم إمامهما شيخ ولي يوتونا أبا علمائي يا شيخ دمتنا كبيس فرد ربي يا مولانا حتى لا تسيبوا يا ربي يا الله شيخ ولي يوتونا أبا علمائي يا شيخ دمتنا كبيس فرد ربي يا مولانا حتى لا تسيبوا يا ربي يا الله تبارنا أملنا حسن صامتنا مكادر تبارنا أملنا حسن صامتنا مكادر سجنا وشمس سؤالنا نورك بإذا كسفني كرجمت جبالني إساني الخداسف الجنة سلاحك أنا في سكراني نورك بإذا كسفني كرجمت جبالني إساني الخداسف الجنة سلاحك بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وعلى أهله وصحبه الذين فارقوا مكة عن الشرك فرارا وبعد اللهم انصرنا على الكافرين أكخين الألتين قنون قبني نصري دين دبني دبنون قلشني وصول بونجرو نصر ديني نصري دين دبني دبنون قلشني وصول بونجرو نصر ديني اللهم انصرنا على الكافرين أكخين الألتين قنون قبني نصري دين دبني دبنون قلشني وصول بونجرو نصر ديني نصري دين دبني daawwattoota keenya sagantaa teenya tan ammaan tanaa ammaaf as dhaabnaa xiqqoo booda Saladin Said qabannee Naayiroobii irraa isin dhiyaannaa. Saladin Said nama waa'ee Ustaaz Ahmadiin Balfaa mana hidhaa keessa waliin ture. Yeroo xiqqoo booda waliin deebinaa ammaaf waan salaanni ga'ee jiruuf jecha sagantaan teenya muramtee gara Keeniyaa isin deebifna. Haga waliin deebinutti